waaqayyootiin kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan kiristaanonni biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya alammoo bakkeewwan garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii gooftaan keenya yeroo qabnu irratti sa'aatii kana dabalee akka sagalateeffannuuf kan nuuf eeyyame, badii keenya hundumaa kan nutti hin lakkoofne, galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti waqtiin kun waqtii soomiiti. Waqtiin kun waqtii sagadaati. Waqtiin kun waqtii kadhannaati. Kana gaafa jennu kiristaanni yeroo hundumaa hin kadhatu jechuu miti. Hin sagadu jechuu miti. Waqtii soomii immoo keessuma kan dura caalaa yeroo itti gara waaqayyootti dhiyaannu, yeroo itti hojii gaarummaa baay'isnu, yeroo itti waan hamaa waan badaa ta'e xiqqeessinu waan ta'eedhaaf waqtiin sagadaa kan dura caalaa, waqtiin kadhannaa kan dura caalaa, waqtiin soomii kan dura caalaa yeroo itti gara waaqayyootti dhiyaannudha jechaadha. Yeroo soomaa immoo hin soomna taanaan, hin saganna taanaan barnoota keenya kutaa arfaffaa keessatti yeroo soomii wantoota hin barbaachisnee fi dhorkaman, yeroo soomii siruma yaaduus raawwachuus kan hin qabne har'a immoo kutaa arfaffaa waliitiin ilaalla. Kutaa macaafa qulqulluu keessaati wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 9 kaasnee gaafa ilaallu warra yeroo hundumaa of qulqulluu taasisanii warra kaan immoo cubbamoota godhani, ofii isaanii qulqulluu ta'anii warra kaan immoo warra xureessan, warra tuffatan, nu malee namni hin jiru, namni beeku hin jiru, amanaan na caalu hin jiru, na caala kan barate hin jiru, na caala kan biyya gaggeessu hin jiru, ana caala digirii maastersii kan hin qabu hin jiru warra jedhanii of tuulan. Soomii keessatti immoo ofii soomaa warra soomuu hin dandeenye yookiin immoo nu caalaa warra dadhaban immoo warra ceephaaniif maxaafni qulqulluu, kitaabni qulqulluu deebii bal'aa qaba jechaadha. Yeroo soomii waa'ee keenyaa fi waa'ee keenya qofa, waa'ee nama qaama biraa nama kamiillee haasa'uu akka hin dandeenyee fi gara namaa ilaaluu akka hin dandeenye, of ilaaluu qofa akka dandeenyuudhaaf wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 18:9 gubbaa irratti qulqulluu akka ta'an warra ofitti amanan, warra kaan immoo baay'ee warra tuffatan fakkeenya kana itti himee jedha. ጻድቃን እንደሆኑ በራሳቸው ለሚተማመኑ ነገር ግን ሌሎችን በጣም አውርዶ አሳንሶ ለሚጠሉት ለራሳቸው ጻድቃኖች ሌሎችን ደግሞ ኃጢያን አድርጎ የሚቆጥሩትን ሰዎችን ይህንን ምሳሌ ነገራቸው። ወፊ ቁልቁሉ ታኒ ወረካን ጥራ ወረካን ጩበማ ወረጉዳኒ ፈኬኛ ከደትሜ ነሞኒ ለማ ሰገዱፍ kadhachuudhaaf gara mana qulqullummaa galanii jedha. Inni tokko fariisaawiidha, inni lammaffaa immoo qaraaciidha. Inni fariisichi dhaabatee laphee isaatiin yeroo kadhatu, yaa Waaqayyo akka nama biraa hundumaa saamtuu
dabduu, sagaagaltuu yookiin immoo akka namicha isa qaraacii kana kan na hin goone sin galateeffadhaa. Torbeetti guyyaa 2 nan tsooma. Isin meeqa tsoomtu torbeetti? Guyyaa 2. Macaafarra jira jechaadha. Torbeetti guyyaa 2 nan tsooma. Roobiif jimaata san nun soomnu jechaadha. Torbeetti guyyaa 2 nan tsooma. Torbeetti guyyaa 2 nan tsooma. Wanti argadhu irraati immoo kurnoo nan baasa jedhe. Inni qaraacichi fageenyaan dhaabatee ija isaa ol kaasee, ija isaa ol kaasuu hin jaalanne, haa ta'u malee garuu yaa Waaqa koo ana namicha cubbamaa na fayyisi jechuudhaan laphee isaa rurrukutaa Waaqa isaatti boo'e. Isin nan jedhaa namicha isa jalqabaa caalaa inni lammaffaa inni qaraacichi qulqulluu ta'ee gara mana isaatti deebi'ee mataa isaa kan ol qabu gadi jedha akka ingicca, kan mataa isaa immoo gadi qabu ol jedha. Warri ol jedhu gadi jedha, warri gadi jedhu ol jedha jedheetu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos irratti nu barsiisa jecha. Amma gaa waqtii soomii isheen immoo akkamitti dhufte? Inni immoo akkamitti dhufe? Namichi kun cubbamaa miti? Ollaa kootti nan beeka miti? Maali gochaa sana nan beeka miti? Niitii ishee sagaagaltu kana bar dhiira meeqa waliin ciiste? Mucaasu sagaagalaa kana dubartii meeqa waliin ciise? Kunoo akkatti hate maal godhe maal godhe maal godhe jennee warri haasoof jiraachuu dandeenya. Waa baay'ee gochuu danda'a. Inni kan godhee olitti immoo nuti gochuu dandeenya. Qulqulluun tokko illee hin jiru. Hundi isaanii dabani ni xuraa'anii. Waaqayyo እግዚአብሔር ከሰማይ የሰው ልጆችን ተመለከተ። ሁሉም አመፁ፣ በአንድነት ረከሱ፣ ሁንዱ ጥሩአኒ ወሉ ፋነ በደኒ ሀርፋን ጀ እኩመኒ ካየ ጅሩ ወቅቲ ሶሚ ከነ ኬሰጋ ዮደንዴኝ ዋኤ ኬኛ ኦቆፋ ዮደንዴኝ ዋኤ መታ ኬኛ ቆፋ ከነ ጀቹን ከደና ነመ ያለኑ ጀቹ ሚቲ ያዋቀዮ ቡሌሰ ኮ ደደባ ከነ ቡሌቲ ኮ ደደባ ከነ biyya keenya cubbuun baddee jirtu kana, biyya keenya saamicha dhiiga wal dhangalaasuu lubbuu wal baasuun baddee jirtu kana hin fayyisin jechuu miti. Waa'ee namaa haasa'u jechuun inni cubbamaadha, isheen cubbamaadha, isaan cubbamoota, isaan ani qulqulluudha isa jedhu sana malee walii kadhachuun maa dirqama bar. Yoo tokko kufe tokko kaasuu qaba, yoo tokko laafe tokko jabeessuu qaba. Kanaaf Yaaqoob boqonnaa 5:16 gubbaa irratti isin keessaatii namni tokko yoo dhibame jaarsoliin mana kiristaanaa haa waamu, isaanis haa kadhataniif, kadhannaan nama qulqulluu hojii ishiitiin hojii guddaa raawwatti jedhe. Waliif hin kadhatina jechuu miti, wal hin jajjabeessina jechuu miti. Garuu waa'ee cubbuu namaa ani qulqulluudhaati cubbamaadha, ani beekaadhaati wallaalaadha, ati raatuudhaan immoo gamnadha jedhanii haasa'uutu ija macaafa qulqulluutiin ciruma kan dhorkamedha. Ija macaafa qulqulluutiin ani qulqulluudha, inni cubbamaadha, ani beekaadha, inni wallaalaadha, ajandaadha, inni immoo laafaadha jedhu sanatu hin barbaachisu. Ilaa namni kun asiraatii kenna, kurnee kenna, torbeetti guyyaa 2 sooma. Kan kana dursu garuu maali seetanii of ilaaluudha. Ani eenyuudha? Isaan eenyurraa? እነሱ ማናቸው ከማለታችን በፊት እኔ ማን ነኝ? ሶምኒ ኮ ሰገኒ ኮ በር ዋይ ነማ ሀሳኤ ሚቲ ጩቡ ነማ ዱበዴተ ሚቲ ዋይ ኮ ሀሳኤተን ዋይ ኮ ዱበዴተን ዋይ ኮ ሀሳኤተን መሌ ዋይ ነማ ሀሳኤ ሚቲ ከናፊጋ ወቅቲ ሶሚ ተሱማ ከን በርባቺስነ ኬሳቲ isaan kana
Asirratti ilaalaa soomuun gaariidha. Kurnoo kaffaluun gaariidha. Kiristaanummaan gaariidha. Ulaagaa kiristaanummaa immoo guunnee argamuun dirqama keenya. Ulaagaa kiristaanummaa guunnee argamuun immoo dirqama keenya. Agartanii? Yoo kana hin taane, yoo akkas hin goone, soomni keenyas, saganni keenyas, kadhannaa keenyas bishaan nyaate jecha. Kanaaf of haa ilaallu. Quba tokko namatti qabannu, mee quba keessan tokko namatti qabaa. Meeqa deebi'a ilaalaa. Isaan kun warra hafan kun sadan. Nuun nu laallatu. Soominis kana. Ija kee keessa jiru hordaa jiru kaasuu dhiistee ija obboleessa kee keessa huuba jiru maaliif kaasuu deemta jedha Macaafni Qulqulluun. Kanaaf waqtii soomii kun hin barbaachisu. Waqtii soomii kun hin barbaachisu. Kutaa 5ffaa irratti immoo yeroo soomii maalirraa dhorkamna? Yeroo soomii maalirraa dhorkamna? Maalirraa dhorkamna? Akkuma soomiin jiru bu'aannanii, beelladaa, kanneen kana fakkaatan irraa akkuma of dhorkinu waqtii soomii immoo maalirraa dhorkamna? Isa jedhu kutaa 5ffaatiin ni ilaalla. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Yoo isinitti tole waliif dabarsaatii barnoota kana waliin haa barannu. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Nu haa turu.